fiilmiin hojjennu yoo ta'e iyyuu xiqqooma shan ilaalla. Abbaa malkaa. Fiilmiin kun waan addaa maalii qaba? Fiilmi tokko fiilmii gaarii kan jechisiisu istoorii inni qabu. Seenaa addaa yookaan unique and meaningful story yoo qabaate, cinematography gaarii, powerful acting and performance, sound design and muuzikii fi kan kana fakkaatan. Fiilmiin biyya keenya hedduun egaa hanqina tokkoon wantoota kunneen gaariitti hin qaban. Kanaafis baay'ee darbaniin ilaalaman. Warri fiilmii Abbaa Malkaa hojjetan ibsa isaan kaleessa kennan dhaggeeffadhee hojiin isaanii wantoota sanaan guutuu ta'uusaa argeera. Kun immoo seenaama fiilmii biyya keenyaa keessaa adda isa godha. Istoorii fi daayirektiingiidhaan Leencoo, saawund and muuzikiidhaan Ermiyaas Sanbatoo, aktiingii mana barnootaa bananii ijoollee barsiisanii ogeessota buleeyyii fayyadamanii taatoo namoota 100 ol fayyadamuu hojjetan. Fiilmii akka biyyaatti osoo hin taane akka Afrikaatti ol ka'ee ilaalamu ta'a jedhamees tilmaamama. Ijoollee kanaaf osoo hin taane nuuf akka sabaattuu hojii ittiin boonnudha. Tiriilarii isaa ilaalleerra. Boorsaa 8tti ammoo galma tiyaatira biyyoolessaatti yookaan biheeraawii tiyaatiriitti guutummaan isaa in agarsiifama. Waliin deemnee haa ilaalluun immoo dhaamsa kooti. Galatoomaa.